Lucky see soba, 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 soba. Nuwali sobu, soba, soba, soba. Ani jalata mejeti, hedu fingalesini. Yesa pontu orom, urchi samit hati. Hedu narapaga, tehono atanta. Bagana flufte, sinta kabalada. Mekara durma berarti. Durma Quran. Durma Quran ni fude jadi, dia bisa Yasmin nama Nabi lira jalan tu ni kap dari je kan. Lain kap. Ifrau isan jalan. Nikap. Mata dia Ifrau bisa jalan. Nabi nama Yasmin lira jalan tu ni kap dari je kan. Wallahi nikap. Hah? Nikap dah. Wallahi nikap. Mana sekarang jalan wallahi nikap. Nama Yasmin kota. Akam. Ya mau teman. Soba see sobu, soba, soba, soba. Lucky see sobu, soba, soba, soba. Nuwali sobu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota fi hordoftoota maatii chaanela yaaddo sabaa. Egaa daawwattoota hordoftoota keenya akkumaaniin kanaan dura ijoollee gidduu kana dhiyeenya kana keessatti wal fudhan ijoollee kichuu lamaan babbareedduu qaqqashtii isaan kana isin biraan godhaaf mirga kiyyatti tan argamtu. Continue. Jinni na biraan godhe Why are you running? Why are you running? Are you normal? Are you normal? Isa kutan ba? Ba? Jinni na simputa hindi gusto mo mahal jalan. Jalan. Isa kutan. Eh? Asuma semua kali. Anu mau biraan? Yo suuraa isaanii maxxansanii ture. Koomentii keessa jalatti barreessitanii turtanii waan akkasii nu gaafadhu jettanii yaada koomentii tokko namni 10 kan wal deeggare isiniif gaafatamaa jechuudha. Duraan dursee daawwattoota hordoftoota yaaddoo sabaatiin salaamtaa gaafadhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maqaan godis ani Murad Ali Jamalin Jama Nabilis du yani maqala man qaba. Tokko Murad Ali Jamal sin ja Nabilis min Jama yani maqala man qaba. Lamaan kana keessa Nabilis ni fayyadama Murad sitti fayyadama. Yasmin daawwattoota kiyya salaamtaa jedhini achi booda maqaa kee guutuu ibsi gara sagantaa dabalaa jechuudha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi tabii kabajamtoota yaaddo sabaa maqaan kiyyaa Urjii Maamad naan jaani. Yani Yasminis qiyyumaa garuu Urjii Maamad warra kiyyaatti naan beeku. Daawwattoota hordoftoota keenya duraan dursee isiniif dhiifama gaafadha isaa warra bira jiranii fi haadha manaa fi abbaa manaa gidduu taa'u kiyyaaf tokko farratti naaf okkolchaa dhiifama naa godhaa isiniin jedha. Namni danda'ee gaaffii kana guutuu isaa deebise daawwattoonni hordoftoota keenya badhaasa hin kannanaaf jedhan. Okay, rakkoon Inshallah dandeenye. Ammas gaaffii sanii akka gaafatametti deebistuu qabda. Kun lamaan keessanii fi Yasmin immoo Nabiiltu dursee jaalala gaafatee jedha. Kun gaaffii salphaadha. Anuma gaafate. Ati gaafate? Na gaafate. Iddoo kam kan gaafate? Eessa galte? Ani isin iddoo hadiiqaa jedhamtini beektan iddoo olmaa. Hadiiqaa jechuun egaa bakka bashannanaa jechuudha. Iddoo bashannanaa. Iddoo bashannanaatti walagarree ardalaa rabaatu ittiin deemti achitti rakkafne afaan Oromootiin afaan Oromootiin rakkafne abootu ni taate aboo silaa Oromoo taate minaa jennee bas dubara deemnee afaan Oromootiin haasofne sanatti aboo maal jettan jettee nu balleessite. Ati duraan isii Yemanii seeteeti? Lakkabtee? Yemanii seetii lakkaftee. Isiinis kaa daawwattoota keenya kun adiidha nama keenya keessa namni kanaan baay'atu. Dhugumatti yoo isii Arabaa wajjin yoo deemte garuu deemsa isii deemtuu fi uffannaan isii uffatu irratti Oromoo akka taate garuu ni beekamti. Ammoo addeenyaan hedduu akkasii rakkisatti baasuudhaaf kanaafuu akkasiin ture dhugaan keessumaa maal adeemsite aboo ati maali qaanfa tokko akkana jiru naan jette aboo ramne bara Oromoo baratee galee jiraate nu yaasinne tokko miidha kun aboon Oromoodha nu jette. Isillee achuma dubbisuu barbaaddee jirti. Aboon Oromoodha ganaa mana keessi biyyee beekamu naan jette haadhi kan qabu haadhi kan bira hiriira jiru. Haadhaan bira nambara akkumatti lafatti darbee fute sanboota nambara xiyya fudhatte nambara fute aboo reefu tana maal jette naan jette. Samboota dhaggeeffachii si godhate irra bulbulaa gurgurna. Yasmin yeroo inni isaa wal bartansanii yeroo inni kaardii irratti lakkoofsaa barreessee akkana qubaasa deemsanii maaltu si dhagahame? Garuu sana akkana qaamatti illee hin beekne jiraan gaduma jeetiin fuudhee eegan manatti galeen arge. Yeroo sun isa arguudhaaf gammaddee moo ni gaddite? Garuu tu waan ogus jedhite ta'e kan jiraan. Fakkeenyaaf namoonni tokko tokko wayitaa waliin dhufanii dhiiraas haa ta'u dhalaas haa ta'u nama wayita kana gulaalte garaa kan bakka onnee kan si godhu tokko jira. Yeroo sana waliin soosii dhagaame. Laa garuu tu guyyaa wal agarree waan waliin beekneef jecha garuu tokkosuma wal dalagaa wal bira kan nabbusu. Kirta eeguu wal barre booda kaa waliin jirbillee
Guyyaa dhufus mudannaa takka nama mudate. Nama wajjin dhufne nama furdheetiin nama tokko gujee dhufee bira deemtee waan jette nama wajjin taphee ta'a. Sammaa gurra kaadhee telefoona foon qabadhee irra bilbilee haasaa deeman. Kanaaf online suuraa waliin beekne malee namni baluu waliin beeknu. Isin na beekti dandeettii garuu nishii beekuu dandeenya. Shara dhaabbatti jirti uffata lafaa banaatti suuraa isin naaf beekti isin maaliif garagara. Karena suuraan isii isin fakkaatu ture. Suuraa bal'aa nu beekuu dandeenya isii. Hogganaan kun dhaabbatee gaba qotaaf jee isin na beekti daftee nattis deemu jirti. Hoggaa isin nattis deemtu jirti an biraan dhufte. Kunne anaan oomu jette. Akkasii kaanii haalaas waliin deemnee mana galee. Mudannaa ajaa'ibaati. Ayyee mana galtanii achi booda jaalala wal qabsiiftanii achi booda kiisingii fa'aa wal gootanii. Wallahi kiisingii sanillee hojjetanii nuti immoo musliimaati. Waan akkasiin osoo hin hojjetiin osoo waan takka ta'e kun yeroo turolii dhufnu akkasitti halaas guyyaa duraa wal agarree lammaffaa sadaffaa tutture bira buteessa. Kiisingii waliin goonee nuti ilmaan musliimaati ilmaan oromooti absafuu qabna. Osoo wal halaaleeffatiin niqaa waliin godhatin waan akkasiitti walitti raawwannu jedhanii kanaafuu hedduu takka galatoomaa isin jedha. Yaasmiin Nabil dura jaalallee qabdaa isin jedhan. Yoo qabaatte hin qaba jettaa yoo dhabde immoo hin qabu jettaa ammoo dhugaa himii isin jedhan. Gaafiin tuni gaafii jabduudha. Jabduu miti. Easy laafuu. Garuu waan inni safira jiruuf taa'anii jiraan inni jabdu. Laa ni qabaatu kan qabu ni qabaatu. Yoo isa bira jiraan ni qabdaa ni himta. Laa amma dhugumaan nama keessatti yaa'anii kijibu. Ni qaba. Biyyaa wajji dhufne. Biyyaa wajji dhuftanii eessatti dabala? Sammataatti dabala. Maaliif maddammata wal jibbitanii? Isaa wal gargaartiin wanti xiqqoo dheeraadhaa. Magaalaa ni bareedaa fuula qallataa. Mee maaliif isaan dhiiftee isa jaallatante? Laa saniif illee miti garuutu ni jiraan. Dirqama inni na jaalateef yaani anis akkasitti yaani guutee jaalachuu hin dandeenye. Akkasumaaf akkas taate. Akkasumaaf akkas taate. Akkasumaaf akkas taate jetteeti deebisaa nuuf deebistee isiniif deebistee Nabil durba meeqa jaalachaa turte hanqa irratti? Maal diidam? Tokko lama sadii afur shan jaha torba saddeet saddeet akkas ta'uuna? Ayiwa siifin himuu danda'a bakka nuti yaadu dandeessi siifata akka hin dhufa'u. Alaa afur badii sadii jaalachuu ture. Afur. Sadii jirootti jaalachuu ture. Maan bereesee gootee gootu? Deemee turuu ni jiru barreeffama ni jedhe. Walitti dhoyinara isaa balan. Afur sadii jirootti jaalachuu ture. Jaha dira dhawaadha. Jahas finfinneedha. Ati nama meeqa? Nama meeqa? Nama meeqa? Hayya. Jahas waniidha. Jaafi torba naare. Jaafi jaa kurlamaa fi torba naare. 58. Saniifuu akkasii taanis karaa kanatti deemaa dhufne karaa Somaalee kanatti soggaan karaas deemu san sadii moo afurii as ni jaalataan. Akkas sun akkas jechuudha. Yaani jaalala dhugaati moo? Kuma jaalatu qabdu mati. Ana taasuu jiran. Wanni jaalatu jiran. Asam daa dhiiftee jitaa. Bisa isin jaan isre. Meeqara durummaa fudhatte? Durummaa kudhan. Durummaa kudhanii fudhe jeeti deebisee walitti deebisu bire. Deebuna. Isi jaan isre. Daawwattoota hordoftoota keenya osoo fuunee osoo nilaan godhanne waan balleessinaa isin jenna. Malee ani dhugaan isinii kana durummaan balleessine ani wallahi qoosaa isin godhi yoo waan namoota hedduu kana jira beekne namoota hedduu ani kana hojjeta garaan isin biyyuu isin jenni alaala osoo hin fuudhi warra balkaaba takkaa wallahi mobilaa siree godhatu maane osoo hin fuudhin dura wallahi mobilaa ni bira biyyattis waan hin dura turan beekaa. Hayyee daawwattoota hordoftoota keenya Yaasmiin bira waan jiruuf an takka waan akkasii dirraawwanne. Sirrii jedhee bareedaa dhala jaalachuun. Jaalatii biratti qulqulleessuun bareedaadha. Nabil iddoon dhaloota keetii eessaa jedhama? Kutaa fi aanaa fi gandaa fi gosa waliin nuyi jedhama. Bakkeen itti raaddes naannoo wal fataatii bakkeen itti guddadhee baddeessaadha aanaa odaa bulchumi. Yachuanti mbaradde chuanti guddadhe achirraa hin beekne gosti tiyas ani
Gosita itu tinggal ya. Bosan jalan. Semua orang terangkat. Bosan off jalan. Nah lama gosita ini bisa mari kita media orang lagi juga katakan sini itu. Gosuma orang kita gosuma ini terus. Gosita jadi sama orang nore. Sadar ilman tak ada cara. Nuti gosa ini beracun beri dah. Bas lele. Gosa erga baran nemo ati wal kodu kanan kamnu. Lele susah. Kuta erga wali rabaran nemo kuta wal kodu kamnu. Ana wal kodu kamnu. Danda wal kodu kamnu. Kanafu wauda rau free jira. Yasmin alo itu lo terjadi esa akmas gusti ke mali ya. Dalam nakiya arat ke baha ana dadar. Dadar matin dalam dadar matin dadar. Gusti ke apa? Anggusti dia atau nama isana. Musuh macam apa yang curah sini? Beri dah, sila nol ya, sadenda gadi. Nabil gava jalala kapsifte sirpa akami Yasminif sirpa turte. Apa sih jalala kapsifte kah? Sire gadi cifte si orang apa jirti? Ya jadi berpadu anakku yuyadu. Salamiya buntu bagadufte kontu. Mali isi jalan jalan kapsifte sudah. Bila itu berbatang ada. Sirpa mande anu ada cisteu. Kamu? Aku pernah suara. Normal mo. Wallahi. Ayah. Itu kaisa. Itu ipang kana sirpa di serbota dan dua cara masih ada bushu sirbe. Ani jalan termejeti itu tinggal di sini. Ya sabuntu oromo. Uji sirbe kau sirbe. Uji sami hati itu narapaga tehunu aranda. Ya hanim berbatu anakku yuyadu. Takar makapani ajaran tiadun. Jauh ya tu. Hijri. Okay. Ya hanim berbatu kano gayuyadu. Salame ya bona bagaduf te bona. Aywa. Very nice. Galat ho ini apa mana ini? Yasmin nama Nabil irra jalattu niqabda hijada. Niqabda? Lain kau. Ifrau sandara. Mata ke ifrau bisa jalan. Fakkeenyaaf gaarii tokko si kana sumani. Baay'ee gaariidha. Qilleensi tokko bubbeen garmalee yoo bubbisee biyya kana ol kaasee isiniif fide. Osoo kanaa deemtu ija kee qabatta moo ija nabil qabatta? Kerja lanjut kan mati kau. Sirriin deemtine kan wayii qabachuu deemti. Oke, tersadin dulu kan. Teessaa qabdaa? Teemeraa dhiiftee? Ayyaa koomentii irra barreessa. Wal fakkaataadha. Sanuma deebi'ee siifis barreessanii. Nabil nama Yasmin irra jaalattu ni qabdaa jedhama. Ni qabe. Ni qabe. Maalirra waan kanaaf? Ni qabe dha. Ati nama Yasmin irra jaalattu ni qabda? Wallahi mobilee ni qabe. Bakka itti gaaffii deebii goonee akkatti. Wai gaaffii deebii maaltu gaaffii deebii gaaffii jirtaa waan ati gaaffii. Yoo aartee otuu yoo aarte sinaaru naaru. Maaltu siyaasa? Maal ganta gaaffii gaaffii deebii. Nama Yasmin caalaa jaalattu ni qabda? Ni qabe wallahi. Wallahi ni qabe. Ganda. Wallahi ni qabe. Nama siyaasa jaalatu wallahi ni qabe. Yasmin hin jaalattu jechuudha. Yasmin ni jaalatu. Nama isirra jaalatu ni qaban. Yasmin kottaa? Akkam? Yaa wanti maal sadi? Kota jinga dulu gaaffii deebii. Aku gaaffii deebii kota taajira isi. Akkam jechuudha? Kota jinga lasi. Nama irra jaalatu hin qabu jinka. Nama isirra jaalatu ni qaban. Yoo qabaannes yoo qabaannes ni qaba. Hin qabu jiruun. Aku ni qaba kota jinga dulu gaaffii. Yasmin qotme odleem Kota kota. odleem Kota baabur. Qot ta'ee antamatti harta qooti. Nama kenal. Laa osoo dambaaf nama. Ada siri di mana? Laa ta'ulii fuudhufaa yoo jiraatti beekne. Oh, dari sana berarti lagi nak apa doa? Maal jechuudha? Nama rakyat mana dia? Ayyee siraa hin eeggadame. Aara barbaachisu. Namni ni si jala jalan, si mare si jesan, ada di yomma di si jala jalan kan tahu? Laa Yasmin akkas hin seene dhalaa biraatiif seeti. Mee Yasmin maal jette? Maal si dhagar? Nah, wallahi dalam nampak. Amma, ada di jala jalan tu siapa? Lah berarti bukan satu nak semula. Lama hamu. Jalan cipule mereka kawan gantu, yani kakusan nasi. Laa ati akka inni ayy sakit nyaaratu barbaadde ta'u. Flash? Lah wallah kena jalan tempat batu masar. Aywa dirqamummaa jafaan Yasmin gaafa Nabilitti heerumtu durbummaa ni qabdaa jedha. Sana si Davis. Anas Davis.
Isin ada bersebar berarti mah. Negatif. Ayo, anak mana? Dibalik Masya Allah. Ya Yasmin Tiya, ya jalan leko. Akkamiti gara duba naannofnaan na irraanfattee kun amma namni warra biyya jiru. Eenyeen. Warra biyya jiru beekte Wanti waliin. jaalallee isiitii koomentii barreessanii waliin turte. Akkamiin na irraanfattee osoo nan si jaaladhu waadaa waliin guyyaa sawwan wal qabsiifne hin beektu. Waadaa sitti tanama hojjetu. Waadaan garuu fokkataadha nama waliin waadaa seenanii waa balleessuu turre miti. La waada tokkumatu seenaa. Laa yoo isin jiraate isin jiraate kun gosa. La seenaa jiru. Isa dura Waada jechuun addunyaa kanarraa waan akka bantuuti la waada akka seenaa jiru. Daawwattoota hordoftoota keenyaa jaarsaaf jaartii koo beekamu wallolchiisuu barbaadu gidduu to'achiisee gidduu bahuu barbaada. Kana waan ta'eef yoo inni isinitti balleesse immoo dhiifama naaf qolchaadha. Kun gaaffii gaafatame deebisa. Annan qoosa beeka yeroo qoosa. Yasmiin maaliif ilmoo Nabil ifirraa baaftee jedhan? La dhugaa miti. La dhugaa miti tuni. Bakka baasee illee hin jiru. Baas ofillee hin taa'u garuutu piraanki. Itti booda kanan piraanki jiru na galtanii. Kan daawwattoonni keenya hordoftoonni keenya. Hedduu viidiyoo laaluun jiran. Waan viidiyoo namni keenya hin xumuranii viidiyoo duruma kan hordofaniiti. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kun galti malee nama baasuu miti. Nama garsu malee nama isa kana ajjeesuu miti. Gaafiin isin deebi'ee jiran fakkaata. Meeshaan Nabil gaafa adan deemte allee teebira dheeyte. Jaalallee keessan waliin haraamin waliin galtee moo halaaliin waliin galtee jedhan? Dhugaa rabbiyaan akka asirratti waan dhugaa hin qabu kan hin dubbadhu carraa nama kan filatame. Ani michiyoo guyyaa takkana bira dhuftee guyyaa takkatti ibsan viidiyoolee sanumtu hojii marree viidiyoo lamaan viidiyoo lachuu hojii marree na biraa deemte. Guyyaa sanuu bakka itti marrees hunduuqa nama hodhamtu wajjin jira. Ani nama waan akkana namarratti hojjechuu mitillee hojjallee illee hin beeku daawwattoota kiyya. Saniifuu wajjinis hin gallee ani sanumta Frankie hojjallee. Bifam. Bareedaadha. Galatoomsi jenna. Nabil Yasmin si aarsitee beekti jedhan. Yasmin. Aarsu qofa moo? Maal faasii godhe? Kun aarsu qofa halkanumti isaas. Si haatu kusuma jiraatu na jiru. Akkam. Harka isaas gadi yaaddu bilbilee Frankie irratti dalaginaa jettee anaa harka irra jiru. Hirriba harka isaas gadi kaameraan dhabde Frankie dalagattee lafaana kaaftee akkaan itti kan hin qaammadde viidiyoo san deebi'ee subhaanallah warra viidiyoo kan komantii dhibsu ture yoo deebi'ee Qabaa bultee wayii gaalan. maatii gata lafaan kaaftee isaas gadi kaameraan dalagatee Frankie irratti dalagatti. Anduba guyyaadhaan sitti meeme. Waan akkana faana. Galatoomii egaa anaaf daleedee. Galatoomii naaf galatoomii hin daawwatudha. Anarraa dalaganii. Yasmin Nabil guyyaa meeqa si gammachiise? Guyyaa meeqa si gammachiise? Garuutu guddaa. Guyyaa meeqa si gammachiise? Guddaa yaani taakallaa jee immoo hin danda'u. Takkula guyyaa hedduudha jechuudha. Kanaafuu daawwattoota hordoftoota keenyaa guyyaa hedduu na gammachiisee tokko lama jee waan addaan baasuun qabu koma takka ta'a jettee deebistee turte galatoomii jennaanii gaaffii haxxumurarra geenyee jirra. Haxxumuraa gaaffii keessan lamaan badhaasa qabdanii jiran. Daawwattoonni. Nama ta'ee ija kaameeraa duratti afaan keessa wal dhungate maallaqa erginaaf jiran. Afaan keessa kanan dubbadhu kanan jedhu. Maaliif sooshaal miidiyaa irratti akkas ta'a jedhamaa jechuudha. Warra sooshaal miidiyaa irratti viidiyoolee hojjechuu kanneen beeku hedduu jira namni kana hojjetu. Saniifuu an diraamaa asittillee waan akkasii hojjechuun fedha. Fakkeenyaaf doolaara kuma takka amma bakka kanaan Wallahi doolaara kuma takkaa miti. doolaara kuma takka isaanii amma Yasmin dhungattee fudhattaa yoo sin jedhu dhungattee fudhattu. Doolaara miliyaara tokkoon akkas keessa akkanatti fooloo namaa duratti isii dhungattee hin fudhatu. Ati yoo? Faayidaan maal? Kanaafuu daawwattoota hordoftoota keenya waan isin qopheessitaniif kennaa isin qopheessitaniif didanii jiranii dadhabanii fudhachuu hin dandeenye waan ta'eef sagantaan keenya asirratti goolabamee jira xumuramee jira gaaffii deebii narraan kana goole kun gaaffii deebii bareedaadha isaan kana qofa osoo hin taane namoota birootis ni laallata akka daawwititti itti ilaaluu ni dandeessu. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.